Tole kabajamoo daawwattoota keenyaa beekoo intartaamentiidha. Har'a immoo keessummoota fayyoota qabannee jirra. Keessummoota keenya wajjin turtii goonaa amma xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeeraa keenya. Tole jalqaba irratti maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii. Galatoomaa jechaa maqaan koo Bafuttaas Bulbulidha. Gaheen hojii koo aktivistiidha. Aktivistii. Tole gara keessanitti yeroo darbisinoo. Egaa maqaan koo Gin'eer Abbaa Giddiin jedhama. Gin'eer Abbaa Gindii. Maqaa kan jallisne. Ta'uu hin qabu. Gin'eer Abbaa Giddiin jedhama maqaan koo. Gaheen hojii kooti itti gaafatamaa paartii dura taa'aa paartii. Tole maqaan isaanii akkuma isin amma dhageessanidha. Amma gara gaaffii keenyaatti dabarrachuudha. Tole gaaffii keenya jalqabaatiin aktivistii obbo Bafuttaas irraan ka'a. Sirrii dhuguma dabee gaaffii keenya jalqabaati. Galatoomicha sirrii dabeera. Dabeera. Akkamitti dabee yoo jette ijaarsa mana tokko yoo ilaalte as dabee achi dabaa as dabaa achi dabaadha. Kanaaf seerri kun akka kana ta'eera. Dabeera hin jedhan. Seerri dabeera. Tole itti gaafatamaa paartii biyya bulchuutti irra darbu immoo seerri dhuguma darbee. Hin dabne seerri. Hin dabne. Fuuldurri keenya ifaadha yoo jenne warroota dukkanan nu fuuldura jiran mala. Fuuldurri keenya ifaadha jechuun dandeenya. Warroota seera dabee jedhantu nu fuuldura jira. Kanaaf seerri hin dabeedha. Kanaafuu fuuldurri keenya dukkaneessaa jiru ka maal godhure fuuldura kooti kaasuu qabdammati. Torbee dhufutti fuuldura kooti ka'uu qabu. Seerri hin dabne. Seeraa fi manni waa wal ilaalchisu tokko hin jiru. Manni akka manaatti mana. Seerri akka seeraatti seera. Indaaqqoon iddoo isheetti indaaqqoo. Gafarsi iddoo isaatti gafarsa. Seerri iddoo isaatti seera. Sareen iddoo isheetti saree. Tole gaaffii keenya gamaan dabeera hin dabne. Tole gara gaaffii keenya sattaanitti darbaa. Seerrii fi siyaasni waliif maali akka aktivistii tokkotti hojjetanii waliin maali? Galatoomii seerrii fi siyaasni waliif diinadha. Diina. Amma akkuma ati beektu kanaaf mucaa kana yoo ilaalte diinadha. Seerrii fi diinadha waliif. Diinadha. Tole isin akka keessanitti seerrii fi siyaasni waliif maali? Seerrii fi siyaasni obbolaadha. Obbolaadha jechuudha. Dhimma ammaa fakkoodha. Obbolaadha jechuudha. Waani garaagarummaan isaan gidduu jiru hin jiru jechuudha. Seerri. Fakkeenya waa'ee seera ilaallatu tokko yoon si ibsuu barbaademma makiinaa tokko yoo dhoqqeen qabe. Dhoqqeen makiinaa kana qabeera. Namni dhiibee keessaan baasu makiinaan kun ofiitiin ba'u. Sababa kanaaf maal gochuutu nurra jiraata? Tiraaktera waamne makiinicha keessaa baasisuu nurra jiraata. Sababa kana gaaffii kee wajjin wal dhiite. Baga wal dhiite. Maal eessaan fidaree? Eessaan fidaree fakkeenyaaf? Kanaaf seerri siyaasni waliif maal isa duratti yaadan qabda jechuudha. Bakka haadha manaaf abbaa manaadha. Seerri siyaasni waliif diinaa. Seerri siyaasni waliif haadha manaaf abbaa manaa. Tole gaaffii keessan galatamaa jecha. Amma gara gaaffii keenya sattaanitti darbaa. Isin lamaan keessaa eenyutu irra biiziraati hojii baay'ee qaba. Meeshaan irraan qaba. Galatoomii akkuma ati beektu nuyi egaa hojii baay'ee hojjenna. Dhimma hawaasaatiin kan wal qabatu hawaasa keenya tajaajilla. Kanaafiyyuu biizii taasa jedhuufi akkuma beektu akkuma sabni keenya beeku sabni ragaadha nuyidha. Isintu biizira jechuudha. Biiziidha nuyi. Tole isinoo kanarratti maal jettu? Kanarratti maal jettu isin immoo? No! Maal haadha isheetiif? Nutu biizii. Isintu biizira? Indee? Maaliif akka jettan akkamitti biizira? Bakka olii gaffiigaa oolan. Indaaqqoo kormaa indaaqqoo dhaltuu. Amma gaafa wal kurkursaa oolan. Wal duukaa fiigaa oolu. Hin bututu. Isaan caalaa butunna nuyi. Isaan caalaa butunna jechuudha. Isintu biizira? Nutu biiziidha. Tole lamaan keessanii gidduu. Warra akka jettutti biimbiin mana sheettanamu. Kana caalaa guddina amma addunyaan kun irra jirtu arguuf addunyaan kun maal gochuu qabdi? Addunyaan kun guddina saffisaa ta'e argachuufi egaa
dhugaan jiraachuudha. Dhugaa. Haqni jiraachuudha. Eh? Mhm. Hawaasa keenya haala sirriif dhugaa ta'een tajaajiluudha malee hin jedhanii isa wanti jedhan miti. Hin jedhe haadha garaatu nu kee guutame haadha garaa wajjin fiigaa wallam haadha garaa amma sa'a yoo agarte hoolota re'oota harroota yoo agarte wal kee oolti. Kun akkuma kana wal kee ooltidha fuuldura koo teessisan. Kanaafuu guddina amma addunyaa kana kun maal gochuu qabna ree? Haqni jiraachuu qaba dhugaan jiraachuu qaba. Tole isin kana irratti maal jettu? Egaani addunyaan kun kanarra ka caalaa waan guddaa gochuudhaa fi tokkoffaan indaaqoo horsiisuu qabdi. Addunyaan kun Indaaqoon biyya dhaaltu bakka. Biyya dhaaltu. Akka isaanii baay'annee olii gadi fiignee biyya guutuu qabnan. Akka isaanii baay'annee sii galaa jiramini boolla qotuu qabna nuti. boolla. Boolla qotuu qabna. Boolla qonneetu biqiltuu keessa akka hin dhaabne kana booda. Maal? Warra kana keessa buufnee awwaallan. Biqiltuun maal jechuudha? No, hin dhaabama. Agartee? Hin dhaabama biqiltuunis? Isaanis keessa bu'uu qabu. Duukaa dhaabne warra kana. Agartee miti? Tole garagaraa fi darba. Lamaan keessanii yeroo darbee sadarkaa amma kanarra hin turre. Isinii yeroo darbee durataa itti aanaa wasaaddaroota taatanii. Maa eessatti beektan? Nan beektatu dura. Egaa amma akka qorannee agarre jechuudha. Amma immoo itti gaafatamaa waajjira paartiiti. Durataa jechuudha. Mee akkamittiin gara kanaatti dhufan dandeessu? Odeeffannoo fudhatte odeeffannoo sirrii miti. Wasaaddarii miti an wattaaddaran ture nan badha. Wattaaddar. An maqaa koo beekaan jijjiirradhe. Leenceerroo wattaaddarin jedhama maqaan koo. Leencerroo. Miti. Bakka maqaan koo maqaa kooti. Waan si gashuun qabu. Amma waa'ee barnoota kooti yoon isin dhaggeeffattoota kanaaf yoon ibsuu barbaade. Egaa ani barnoota irratti baay'ee biiziidha. Baay'een dubbisa baay'een qayyabadha. Sababa kanaaf yeroon argadhu. Waan si dhuwammatuun kaalsii koo caammaa koo gadi baasee si argisiiseeti. Atiimosfeeriin si odiyoo kanaan jijjiirama amma yeroo kanatti. Yeroo jettan. Bakka garmalee ajaa'aa miti. Ajaa kaartiin geessa. No. Maqaa hin urgaa yoo jedhani maqaadhaaf bareedaadha. Okay. Isin immoo yeroo darbee duraan narsii turtanii amma immoo aktivistiidha. Mee akkamittiin gara kanaatti ol godhachuu dandeessan? Galatoomii amma biyya keenya kana keessa yoo ilaalle kutaa 8 biyya bushaa wattaaddaradha. Kutaa 8 biyya bushaatu inni digirii maastarsiin jiru kutaa 8 biyya bushuu jechuun qaaniidha. Kun barumsaan qabamu. Hannaanas ga'ee as taa'ee fokkora nutti mataara nu yaade bar tokko ragalagalla. Ragalagalla. Kutaa 8 biyya bushiiti kun. Tole akkamittiin gara narsii irraa gara aktivistummaa kanaatti dhufuu dandeessan? Ani bakka haalli jiruuf jireenyaas baay'ee gaarii akka ta'eef kan barumsa koo nan baradhaa bakka akkasittiin tunni digirii koo maastarsii koo baradhuun as ga'ee bakka kanaafanii asan jiraa jechuudha. Okay, kanuma jechuudha. Tole gaadhuma irratti Gidduutti namitti sobduun kun seera eegi. nama cimaa miti. Seera nuu eegi. Nama cimaa miti. Gaaffii nan gaafateen dura waa'ee 8 maalii miti. Dubbiinsa inni maaliin akka dhufe dura beekamuu qabama. Maaliin dhufe? Utuu gara gaaffii keetti hin darbiin dura udaan istiidiyoo kana keessaa lafa ciisu wayiin arganama. Istiidiyoo kana keessa? Hageera namni kun. Dhiifama. Fincaan jiru amma. Dhiifama laa amma fakkeenyaaf Udaan kotoree miti. nama kaarsii miiccachuu hin dandeenyetu istiidiyoo keetu amma biyya bushaa. Kanatu kaarsii keetu nu bichaa miti kan miidhe. Uummata miidheera kaarsiin kenna si ajaa'ibu uummata keenya miidheera. Nagaa gaaffii keenya sataanitti darba. Gaaffii keenya sataanitti darba. Dhumarratti jechuudha warri afaan Oromoo nageenye jiru mee afaan Amaariffaatiin yaada qabdan uummataaf mee sirraan ka'a. Maali godhu? Amaariffaan yaada qabdan. አተውሽ የተመልካታቾችን ናኖ ወረ መልካ ጅራተን ሁንዱምት keessaniyyu afaan Amaariffaatiin baga booqaa birraatiin baga hundumaa keessa dabartanii የሚዶ kana ga'ubበት በዚህ በስቱዲዮ kana keessatti የምንዱ ከሐሰውበት የአዲስ ሰው የመጨረሻውን ይሄው ሰው በቃ በቦለ ከሰቡቱ የማዋሉበት
bakka argitan hundumatti yemmii lafarraa kaasubbet iddoo kanatti tamsaasa isinii dabarsuu no. Tole isinoo yaada keessanii gula samachaa isinoo yaada qabdan afaan Amaariffaatiin. እሺ afaan kana tunaa qayyarte hin ta'u. Afaan Amaariffaatiin. Naan qayyaramoo afaanichi. Afaan Oromoodhaan gaggeessaa turre amma gara afaan Amaariffaa. Ingiliffaan hin ta'u miti. Hin ta'u. እሺ ጋ uummata keenya silaa waan goonuu qabnu danda'uudha. በጣም አሪፍ ነው እዚህ ሰፈር በጣም ትንፋሽና በቃ ትሽታ አለ እዚህ ሰፈር። ይሄ ኡዳማ ታምስ ጀለተጉ ባይን ጥሬሳ ጅራው በጣም በጣም ደስ አይልም እኮ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እናመሰግናለሁ የኡመተ ኬኛ ሁንዱማ ኦሮሞዳ በጣም አሪፍ ነው እዚህ በቃ አሪፍ ነው። ዋናን ጀሩን ቀቦ አሪፍ ነው። ያዳ ቀብዳን ፍጠንቶ ፍጤራ ቶሌጋ አማሪፍ ሳኔ ቆቶ ሙከ ቆቶ መመዴ ሰተይ መዳ ደባፈደ ይጅሩ ቶሌጋ ከመጀመሪያ በተተከኛ ተመ ቆይ ኤውዳ ኩኒ ዲፈማ ድራካናን ደረቆፒ ለቲ ዋሲ ኢንቨስቲ ጀንተር አርቲስቲዳ ጋታን ፓርቲ ቢየሽ አክቲቪስቲኝ ደማ ቶሌጋ ከመ namichi kun maal taateeti namicha nana tasgabba saddeetiin bushaa afaan amaaraansaa afaan walitti amaaraa dhumnu. qottoon Walitti cafee maan ankoo miti ka kan istiidiyoo xireessitee mati istiidiyoo maaliif nu jeeqxaa maaliif uummata jeeqxaa maaliif saba keenya maaliif burjaaja uumman si wajjin ala kanarratti jechuudha ayyan kabajamuudha wasitach namittiin kun bakka maaliif akkas ta'a nadhaan tasgabba ere maal taateeti ila wanti guddaan ammala qophii keenya marsas taanatti walitti fidee wal falmisiisuu hin danda'a. Amma qophii keenya sa'aatii keenya deemaa waan ta'eef amma sagantaa keenya qoodamna waan ta'eef xiqqoo tasgabbaa. Ayyan kabajamuudha wasita bikoo entertainment channel jechuudha. Qophii keenya qophii addaarraa akkasiin hordofaa beena. Tolega akka gaazexaatti kan isin waliin ture ani Biqilaa Guddinaadha. Torbee qophii keenya biraa qabannee dhiyaanna. Amma dura qophii keenyaatti nagaatti. No maaliif ta'uu danda'e kuni